يلا ما أزرع ولا يسرب هنا نولي وأثاري بقى يادو جرانسي عبد الرحمن أزرع تحريب يروج مالي تحريب يجون أفهم كأنه مالي ما بودر قط أمره مو مالي Seeraan Alaa daangaa qabu. Godaansa Seeraan Alaa jechuudha. Seeraan Alaa jaaniin namni kun rakkinumaatu agartee miti. Rakkinumaatu oofa malee waan kana namni jaalatee miti. Gaafa agartee biyya teenya zamana agartee wayyaanee san namni jibbee habarate barnoota irraa hin harkatu maqaa abaa'ootti hidhamu ture. Jijjiiruma kanarraa mee jijjiirreetu agartee biyya tanarraa bakkanneetuma mee yoo nagaya furmaata nama keenyaa fi fillee taane jaaniituma karaa deeman garuu furmaanni nu dhufe alhamdulillah amma akkasii yaadannoo aakhiraati laalleeti galuuf deemna jenneeti gaara gubbabbaane. Godaansa kana keessa namoonni godaanu waa hedduu kana keessaas waan nama mudatu hedduu ta'a agarteef ta'a dhageessame. Waan isin ajaa'ibsiisu keessaa gaaf takka osoo karaa deemu jiruuti ni boqonna jenneeti gaara tokko jala meenee teenye osoo taa'u jirru galgala ture halkan leeyliidha gaara jala teenye mucaan tokko jawwee jira firra gijee harkaan akkana ijjee waan lallaafaa qabadhee fiinee ifaatti ibsee gubbaan hoggaa dhufee laallu nama du'e. Nama du'ee ciisu agarree akkasitti gaa fuulee awwaallee biraa deemne. Yeroon san bara 2002. Eessatti awwaaltan? Gaara qabri keessatti immoo gaaruma achumatti? Qabri eessa jirti? Akkanumatti lafa qonneetuma lafa akkanaa sana qonneetuma nutummaan awwaallee biraa deemne rabbiin rahmataa godhu hin beeynu eessa biyyatamii dhammitamii hin beeynu warri isaanii yoo fedhe ammaan tana numaaf dhufa jaanitu beeku Allahu a'lam rabbi rahmataa godhu kana hunda agarree mudannoo. Waggaa meeqa turte? Ani biyya kana waggaa 15 ni ta'a. Meeqa yeroo xiqqaa kunoo maaltu biyyaa baasee yeroo sanatti yoo jedhamu mee akkamiin baatee bara kam baate? كسبات يقرا كوس كبر جبوتي قسينا جبوتي الرأساء قدارنا ما جل الرأساء ما جل الرأساء بحر بحر الجوان رحيم أنك دوري تقريبا ديريا خراخنا التوساء أفري ما نقول ستمان ما جنبيلا بخنا غانيهم قافتني تولى كسب قاعدة بحر دورت يمان قدير رفت يمان كنا ميلان دي انت إلا هنقم مكينار كتبت بحرة كاقا نمي بدي بحرة قبي واحد جرا كامل سجيرا لا باس جرا كنا والله بحر نسمع باسي تلالان كنا كلها نتني سكسمتي ركو مغاسم بودا خرات هاي خرات سودي يعني تلا خنا فكر خنا نقول قدات ما تقريبا أنا قايس بكي همتون أيس كانت حراوي جاء وجبت لا القرن سنة كان اللي متكنا اسمه كان وجب جاء وجبت سما عليه ده اسمه جاء وجبت بروي على ياس انت متوم ميلان تكتة سبحان الله كم يفونا جاء خراخنا كنا خير كنا مبار يعني أقول جاء متوم سما أتمنى إسمه كانت مخخ خينية في خمر مدين جاكل مخخ خينية في كسر وادوت واجرات كسوت إسنا من نجا سبوت اللي جانا مو لينجافة تيجا خط خراغنا رب ما نخا نجيت تياتو نما غاري تيافي جاني تبرك لا خرام تاريخ أخوان راهي من إنكم مال أسرت جانا خسينة خاغر غني خايس جرو فيفا ماشي تاير نوله وانو كن تيافو فو يتمو هذا بتوت هذا بتيجي جرا وهذا بتربي سعدا آمين آمين درجة بيخينيا جولة كيرون كرتي
lafaa haa ta'u maanta barnoota jabaatteetu maagartee miti barnoota siitiif fiinta baatee biyya teenya tajaajiltee guddisuu hara misoomaa deebuu malee wanni suudii dhufanii suudii gartee taarifa karaa dheeraa kana deemanii lafaanii caccabanii du'anii fidan hin jiru biyya teessan ta'aatii biyya teessan guddisa ka barnootaanis ka hojii ogummaa qabus ka gartee rabbi sammuu kanneefis hojii uummatee hojii sanii keessaa bahuu qaba malee amma booda biyya karaa suudii dabarree waa finnaan hin jiru obboleen kiyya nagaan ta'a biyya keessa tanaan isin jedhama. Eega seenan yoo taariba eega seente godaansa biyya takka eega seente Saa'udii Yemen haa ta'u eega seente eegas dabarte keellaa dabarte booda rakkinni dhumate moo jiruun achumaan si ballatti moo akkami? Sanuma booda sitti hammaatti biyya kana eega dhufte halkan nagaan irratti guyyaa nagaan deemtu rakkoo fi gadadoo hamtuu keessa dabarte saddarantu si mudata biyya kana keessatti mirgi ilma namaa hin eegamu jirte biyya islaamaa jennee dhufee tokko tokko islaamni mootummaa keessa nama jira garuu tokkoof maqaan kaan hin balleessinu ati bitti badde hundaafuu walumaa galatti bishaashatti badde bitti galuuf deema namuutu nuti irraa gallee biyya teenya misoomsuuf deema yeroon amma kadhaqabannu biyya teenyatti umurii keessan biyya namaatti uffisinaa jeetu ijoollee qeerootti hidhamu. Taariif daawun jenne mee asirra dhaamsi ati dhaamtu namoota nama fiduu jira jaan ammallee gartee. Warra dallaalota jiran taarifa amma ka durii miti amma nama amma booda taarifa deemu harkaa shimalaan cabsinee urreessinee keenyaa'u nama oofu abbeen hundi somma booda namni ni sobama akkas biyyarraa nama sobu tumaa biyya keessatti taarifa deemtanii suudii maarreedhaa maallaqaa jira nama jiru numan hayyaminaan isin jaajara keenya yallam itti fufi fit Jiji warra taarifa nama fidu sanitti dhaami. warri taarifa nama fidu dhaamsi xumura anis shimalaan ol qabadha daawun warra taarifa nama fidu warra sanii rakkoo qaba warra ijoollee maallaqa dalagattan jee ijoollee xixiqqoo tana biyyarraa baasee ijoollee nagaan barnoota isii bara jirtu dalagee ifi laaqame jireenya isaaniitiin laaqajee biyya tana fidee eega biyya tana fidee yoo guyyaa takka irri barraftu mootummaan ulaa si dadhootti dalagaan jirtu maallaqaan jiru sanuma gaawwan irraa himan qabdu daawun warra taarifa nama Allahu akbar abbolayyoon akkana fakkaatti bakka rabbi fadhe nama dhaaba guyyaa fadhe abbolayyoon kiyya hojjas na dhaabe waa'ee taariibaa fakkeessumaaf malee tuni waa nu biratti gartee akka laallu kanaa miti namootuma rakkina irra geessu beeka kanuma dhukkubsatee beeka jaan akkaataa itti dhukkubsatu kanuma imala deemetu rakkina imalaatiis beeka kanuma beelaa waa'ee beelaa beeka obbo kana keessa obboleeyyan kiyya meeqaa gartee dhagaa keessatti awwaalame rabbiin subhaanahu wa ta'ala silaa bakkuma jirraa nama haasaa qabruma isaanii as fadhee fi waan dhageenyee fi waan agarrees inshaallah gaafuma galle inshaallah walii haasoyna suudiin baanan tanaa hin dhumattu akka qoloosi rabbiin naas haffazaa jirra inshaallah irraa haasoyna rabbiin subhaanahu wa ta'ala fayyaa fi iimaanan waa kannu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama hundaahu maatii isaa keessatti haa deebisu kan taarifa irra jirus rabbi haa tiisu kan biyya keessa jirus rabbi subhaanahu wa ta'ala tiisee nagaan asaanaquu kaanillee nagaan haa deebisu meeqaatu gartee biyya tanaan seena jee boolla qabrii gartee osoo hin ta'in boolla gaaraa keessaatti awwaalamee meeqa bineensi nyaatee meeqaatu hin awwaalamini sanigaa godaansi heeraan alaatii fi kan seeraatiis biyya tana takkuma namuma rakkata biyya tana keessatti biyyuma ofiitti toltii jaabbuudhaaf heerumnis duutinis akkana dhukkee biyya tanaati hojii ilaalaa shoo biyyi teenya jannata qananii waa meeqa qabdu gartee qilleensi isii bareedaa mukkeen isii bareedaa laggeen isii bareeda dhagaan isiitis bareedaadha sana rabbi nurra haa jaalatu
سبحانه وتعالى فلغاي ونغاي عملت دم كيسا مغارة رولتي ابنه لا بكرة دي مغارة بيا خينياتي ويا دلو تفكرتي خينياس ياري ورد لغا كوفي واي تاريبا مال فكاتا غارة كنا إبا خيسا ديماني ورتي فانتاس قامت كرا خنت تغرتي ديما وريا يا ويني سباها غرتي بيتي غرتي فرانا جيسا كرا خنت جتوس hedduudha obboleeyyan duuba qoonqoon tun bakka namanne hin qabdu gartee kaanis qoonqoo barbaadaaf gartee biyya Ameerikaa deema qoonqoo barbaadaaf biyya tana deema gartee silaa gartee ilmi barbaadaaf nama godaanaaf beekumsa barbaadaaf nama godaanaaf maatii isaa laaluuf nama godaanaaf gartee akka itti bahanii beekanii akka itti galanillee namni beeku rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fayyaa fi iimaan raas kun argisiise oromee waliin dalannee kaan Ameerika jiraata kaan Suudii jiraata har'a gaara kana gaara maqaa isaatu hin beekne asirratti kunoo dhaabbannee isiniif dabarsaa jirra gartee nuuf gartee akka daawwannaati asirratti sheekha asirratti waan isin jiru rakkoo gartee Suudii keessa jirtu tana agartee jirtaati tanarraa mee du'aa nu godhime nama hundaafuu hunda ijoollee islaama Muhammad kaa jiru hundaafuu du'aa godhu dalaga afbaane dalagata yani risi kan dagu famala tizallama garate ummata kana wal fakatu ajnabiyira umman garate zaman rasul alayhi salatu wasalam wa islam Allahumma salli wa sallim alayhi mali zaman sanuma nabiyyin sanuma ummata jijirame diini jijirame jiru yani tariban akka itufte biyata nagi anjiratu ulama intenya zakana anje Sheikh Waan kan ruwaa Islam Jabir namni gartee amata 43 hatta kiyya hajiru kunu fi guyyaa sadi arra dhufes waluma qixa je kida sawa nanje wallahi gartee biitti tun gartee waanumaan isin tele duun beena je heeran qabdu dariyaanis qabutu natti fakkaatu je sila ilmaani ura sadina sidale sila Ameerika takka biyyateenya dhale je bakka ta'uu mala je bakka abbee kana takka bakka maal jettaniin Donald Trump warra bulchuu ta'uu mala je dhugaadha wallahi hanqasa warri biyya ijoolleen dhalattee lafa ardiirra dhalattee waraqaa siin kennine takka hin dhageen heeraa guddaa biratti biyya takka keessa gartee yoon fi amma soddoma digdama jiraatte alattuu waraqaa keessatti yoonaan si dhala waraqaa siin kennan yoo si dhuftes waraqaa siin kennan sammuu baraa mushkilaa maallaqumaan gartee sirraa fixuu malee tanagaa warra keessa jiruu ni beeka gartee obboleeyyan akka itti jiraatan ni beektanii mala dhawaachuunis gaariidha inshallah namni gartee deemuus wallaalee taa'uus wallaalee jidduma gartee du'aa fi duruu keessa jiraachuu jira rabbiin aballu amiin Allahumma amiin atillee sirraa jijjiiru amiin gartee dandeeyaa biyya tana keessa ilmaan kee guddifattee ilmaan dhalatanii gama satti deebisu oromiyaatti islaamu zoro maari baanu san ganduma fi deebi'anii galmi booluma tana qabrii tana gartee qabri booluma tana akka fi haala nu mijeessee addunyaa kanarratti warra gartee khayrii dalagatee khayrii milkaa'u rabbi nu haa godhu akhiraa duniyaatti warra milkaa'u rabbi nu haa godhu jaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غارة خنا سولين باتو والربو درمو. داون جنة والسلام عليكم. نجيتي جراتا.